Ashaboon nyaata keenya guyyaa guyyaa keessatti fayyadamnu miidhaa garaagaraa nurraan ga'uu danda'a. Miidhaan nurraan ga'uu danda'u keessaati dhukkuboowwan akka dhiibbaa dhiigaa, kalee, onnee fi istirookii tiif ka'umsa ta'uu danda'a yookiin immoo hammeessuu danda'a jechuudha. Kanaaf hamma ashaboo guyyaa guyyaan fayyadamnu xiqqeessuu yookiin immoo sirreessuu qabna jechuudha. Hammi nuuni guyyaatti fayyadamuu qabnu guyyaatti nama tokkoof nama ga'eessa ta'e tokkoo fi giraamii 2 fi isaa gadi ta'uu danda'utu irra jira jechuudha. Egaa ashaboo kana akkamittiin sirreessuu dandeenya isa jedhuu fi tokkoffaan nyaatota fireeshii ta'an nyaachuu, yeroo baay'ee nyaatota fireeshii nyaachuu, nyaata mana keenya keessatti qopheessinu keessatti ashaboo tasumaa fayyadamuu dhiisuu yookiin immoo baay'ee hir'isuu. Akkasumas immoo gaafa bakkeetii nyaata binnu leebelii isaa yookiin barreeffama achirra jiru hammam ammeentaa ashaboochi keessaa ilaaluudhaan mirkaneessinee binnee fayyadamuun fayyaa keenya eeggachuudhaaf nu fayyada jechuudha. Horaa bulaa.